سامنا كيف بيتي في سي هيك أبتوها في بوتو أكشنال سي كل في توبي شاربو كبار أنا سينجر أنيني warri hadda si arrabsu kun illee osoo si arrabsaniyyuu asiin si gargaaraa jiran isaan illee irra ilaali gide asiin si komatanii asiin si gargaaran asiin si komatanii asiin qareen nuti akkas qoli siin jedhe qareen nuti jala ciisi siin jedhe qareen nuti maafiya osoo dhalaniitiin jedhanii ka isaanillee kam akkanatti rakkisu meeqa kam ka shintibeetiin litte gide meeqa kam ka shintibeetiin litte jechuu ka shintibeetiin arabaa litte meeqa kamtu jiru inni galee Odere kibami mujatti asii bisi kama shaa kanaafi irra hin kaayatin siin jedha ishee amshir jabaadhu rabbi haa jedhu faamilii namni rabbiin isinii laaffisee argitanii namni rabbiin isinii laaffisee rabbiin godhe ilmi namaa karaa rakkatuun hin beekamu karaa baddalamtanii hin beekamu beektanii adda isin ilman taanetti dabalamtee ilmaan tumaratti hatta ilmoo kana waliin hagana rakkattee waggaa tokko waliin mootanaa waliin naqamutti jirti waggaa takkaa waliin mootanaa waliin dhiphachuutti jirti ati boru yookaan mataan si hiikkateetiin rakkattee harka namaa laalta boru yookaan saamamtee harka namaa laalta boru yookaan nama badaa tokkotu dabalamtee mallaqa sanuu itti ergamtee karaa ni kama halaalaatiin usuu ni kaa halaala irraa qabduyyuu meeqa keessantu jira kajaarsi halaalaa isin rakkisi kajaarsi halaala karaa gubbaa isin gate kajaarsi halaala sitti ulfeessee si biraa deemeessi meeqa keessantu jira kajaarsi keessan achi buutee isaa dhabdanii taa'artan meeqa keessantu jira mana biratti ijaarrattanii gurguratee horii biratti horsiifattanii gurguratee lafa bira bitattanii isin waakkatee meeqa keessantu jira kama haraama bicha nama rakkisaa jaarsi jaarsuma halaala bichatu nama rakkisaa jaarsuma halaala bicha haraama bichatu nama miidha wal hin beennu xurii hin qabnu madaa hin qabnu meeqa keessantu jira kan ilmoo abbaa hin qabne ulfooftanii rakkattanii haadha teessanii rakkiftanii biyyaa baatan meeqa keessantu jira abbaa keessanii rakkiftanii biyyaa baatan meeqatu jira haati tantee sun kalleessa si guddiftee kaatee haadha ilmoo tantee guddisaartu meeqatu jira waa hedduu qabna madaa hedduu qabna ani hoo jedhi ulaali sa'aati isaanitti ani hoo bakka gizee koomentii barreessu rakkattu san ani hoo jedhi ilaali du'aayinuyyuu kennaa caalti rabbi sii laaffisee ji'aani dirhama kuma takka argatta 50 irraa gargaarii 30 irraa gargaari aanan daa'imaatiin bitadhu jedheen isin hamtuu ta'uu dandeetti badduu ta'uu dandeetti durriyyee adiyyatti san ta'uu dandeetti kashalabbeetti ta'uu dandeetti garuu rabbiin bira ol kaayadhu tarabbii bir boruu ilmoo kan kee wayii rakkatti tarabbii bir ol kaayadhu kabiraa wayii ilmoo tantee akkana gargaaruu danda'a argite tarabbii bir ol kaayadhaa tarabbii gargaarsifadhaa tarabbii bira dhaabbadhaa akkanuman isiniin jedha hunda keessaniin iyyuu waan isiniin jedhu hin beeku warri deemtanii ajandaa godhattanii mana banattanii irraa haasoftan rabbiin isinitti haa argu wallaahi rabbiin kun isinitti haa argu argitanii rabbummaan isinitti haa argu qulqulluu uf gootanii akka nama zinaan dalanne akka nama dubartii waliin hin ciifne akka nama dhiiraa waliin hin ciifne akka nama durbummaa qabu akka nama jaartii takka bichaa fuudhee jaartii takka waliin bichaa jiruutitti warri bareechiftanii xaliila uf gootanii daa'imentii uf gootanii warqii uf gootanii haasoftan rabbummaan isinitti haa argu waan biraallee isiniin hin jedhu isiniin rabbi laaffisee gargaaraanii hin dandeettu an takkittiin waan godhu haadha faate keeriyaa isaan geette jedhan gaafadha ji'a 2 fi 3 keessatti waan ji'a 2 fi 3 keenya keessatti haadha faate keeriyaa isaan geette jedhan gaafadha wallahi taqawwa talafaasila waa qabu taqaruna dhaabadha jedhetti fixadha malee keeriyaa kana booda jedhe sana hoddeebitee hin boottu taboru jechuu taboru waa lafaa ofii kiyya achi kaayadhee achitti waa laabu yoo rakkadhee biyyooti online kanarraa gadi bu'e irra dhaabadha jedhe san fixadha malee keeriyaan kana booda rakkadhe oromoo na gargaaraa isin jettu namni naa waliin miseensa taatanii gargaaruu ni barbaaddan dabalama hin taane kanaafi ulfaadhaa isinin jedhaa hundi keessanuu galatooma warra isirraa gadi isin buusu waan fi argeen jira risiidii agarsiisa isii lakkoofsanaan argine viidiyoo baneensi agarsiisa kanaas risiidii na ergi karaa keessaatiin
Erkeen jira shiftee. Follow si godhee jira. Garuu dhiifama birrii kuma 20 na jalaa irratti 3,800 galee. 20 irratti 3,800 galee 4,000 jedhee birrii kuma waan akka rakkoota kan qabu. birrii 20 naan qate. 200 naan qate. Itoophiyaa 200 yoo taate taaksii yaabbattu. Maal jedhu laa 3,800 erge maama. Dhiifaman barbaachisuu siin jedha bar. Miti 3,800 kan galchitee miti. 200 Itoophiyaa yoo galchitee isiidhaaf waan guddaadha hin tuffatiin ni siin jira. Eshi akkasitti gaarii meeti wanti na deebisi follow na deebisi maama hayyee maama naa kenname lakkoofsa kee WhatsApp irra share godha. Follow godhiini karaa keessaatiin na ergi kun follow si godhee jira asii. Karaa keessaatiin na ergi. Ayyee kaayiru atillee wanti na godhe follow na godhe inshallah bismillah karaa. Si deebise sareeko follow illee si godhe si deebisee jira shi si deebisee jira. Yoo gorsi gorsiin taane gorsi biraa wallahi siin ta'u dhugaa rabbi yoo gorsa waan ofii sirriitti gorsiin taane abadan inuma siin ta'u tanaa gaditti salphatta jechuu jecha kanatti hin fayyadamin. Waan ofii duraan illee anumaan dhaga'uu dhabe malee siin baay'ee na gorsiti bar mana namaa deemtee namallee harrabsini tokko si harrabsi tokko si jaalataa tokko si gargaaraa tokko si gargaaru jettee baay'ee na gorsaa turte harmatu aarii. Wasaldameyyuu namni waa jedhaanii ture sii galee ati eenyu hundinuu qulqulluun hin jiru qulqulluun rabbiin tokkicha waan ta'e malee hin jiru jechuudha yoo fayyadamte jecha masiin sii jette kana jechuu sii galee kalaas si gargaaraa abshirii akka buleetti akka wamaratti erga siin jettirra kana caala albaateetiin wanti banattee laayivii banattee akkuma argitti hoo taate ni beekti jechuu kana caala dhiifa maayyaa xayyee nama nu galchaa. Tolaayyes. Erkeetiin jira. Ana ergu shiiti sineef ni erga. Okay. Gaas dhaggeeffadha. Ambeellama mindaa fudhadhee ji'a takka booda inshaallah rabbi naa laaffisu guyyaa tokko booda 8 booda jedhan san hin fedhu. Rabbi sii laaffisee guyyaa 8 booda 50 galchuu irra amma 2,000 3,000 5,000 jedhu. Walirra guuteen namni lama 5,000 7,000 yoo niyyattaniif isiidhaaf faayidaadha isin hin jedhu. Niyyatanii gastii irraa buutanii warri beellama dheeraa qabdan sun hin galchitan. Anama kun ijoolleen hedduun risiitiin haa erganii jiranii wallahi hirriba bareeda irra balaa. Hirriba bareedaa jechuudha. Kanaafuyyuu kun olaanaa amma argitanii muyyayyoon tun amma asii gabbuute kun risiitii. Akkasin fedhaan. Sabboontuun tun kun amma kuma 4 galchitee fi risiitiin kun hojii jechuudha. Kiyya wanni ergaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل جلسنا فيا. جلسة بوس. جرا أنا كجرا دي فما سلكين بري رجال شو أما نبي نجرو كرو كنا مسلمين جلسة. أما كرو سلكي سوق تشوفني برابان. أخا جلسة نان بيتاينا. أكاون تيجي خرجي جرا كم. إيش كم فرنية ده في جرا. إيش تيجي كيا في جرا تومي. guys وري دبي إنجلتن كيا نين موبايل تبع الرافع يدما. By the way, jechuudha hanga mana ormaatii fayyadamtan orma bira dhattanii fayyadamtan kenna bira yoo fayyadamtan waan tirfee achirraa argateen fideetuma miskiina gargaara. Waan tirfee achirraa argateen yoo qabaate miskiinuma fidee